Akka mul'atan kabajamtoota daawwattoota keenyaa kun Oromoo TV magaalaa Oslo naannoo Shiraa isiniif darbudha. Qopheessee kan isiniif dhiyeessu an hayyuu kanaate kaameraan keenya Inchaaloo Mulgeetaa akkasumas Gishee Abdii Waaqoo editor keenya Qumillaachoo Gabra Masqal waliin ta'uudhaan sagantaa keenya daawwadhaa isinii jenna. Turtii gaarii. Qophii keenya har'aa keessatti hiriira hawaasni Oromoo Oslo fuullee Embassy Saudi Arabiyaa biratti godhe. Haasaa obbo Daawud Ibsaa godhan guyyaa fincila diddaa gabrummaa magaalaa Oslootti. Qophii keenya guyyaa har'aa keessatti Oromoo Saudi Arabiyaa magaalaa Riyaaditti argamu waliin gaaffiif deebii goone asumaan isiniif qabannee dhiyaanna. Turtii gaarii. Hello. Hello. Ashannaafi Hailuu akkati jedhamtu quban qabaa magaalaa Riyaad Saudi Arabiyaa akkati jirtu odeeffannoo qabaa kanarraan si bilbilee haala waa'ee uummata keenyaa bakka sanatti hamma deemaa jiru si gaafachuu fi fedhii kee yoo ta'e obbo Ashannaafi eenyummaa keenyaa ibsiitii gara gaaffii fi deebii keenyatti deemna. Tole galatooma duraan durseeti yaada kiyya isiniif himuun dura carraa kana waan naaf galatooma maqaan guutuun kiyya Ashannaafi Hailuu Beekkataa jedhama. Positioning kiyya World Taekwondo sabbata sadaffaa yookiin naan third dan black belt from Koreaati. Okay. Amma ummata keenyatti rakkoon itti gahaa jiru yoo gabaabsee isiniif himee gaafii uduuna gaafattan wayya na fakkaata moo akkanumaan dimshaashumatti isiniif hima. Yeroo ammaa kana uummanni keenya biyya Riyaaditti akkuma beekamu miidhaa hedduutu irra gahaa jira. Yeroo ammaa kanatti haalli Riyaad keessa jiru maal fakkaatamee walumaa galatti yeroo ammaatti haalli Riyaad keessa deemaa jiru baqattoota laalchisee maal fakkaata isa naa ibsiitii gara gaaffii koo sattaanutti deema. Yeroo amma baqattoonni Riyaad keessa jiran namoota baay'eetu jira. Lakkoofsaan gara 45,000 gahee jira jedhama. Okay. Kaambii keessatti oofanii jiraatan kaambii miti kaambii warra baqattootaa fi kan qophaa'ee miti akka afaan Arabiffaatiin bakka ittiin bashannanan maal jedhama seeta bakka sanitti oofaati kaa'aa jiran jechuudha. Saatii kana iddoo sanitti ammoo iddoo ittiin rafaniif iddoo waan nyaataa qofaa kennaniif malee waan guutuu hin kennamuuf jettee saatii nyaanni ennaa ga'e nyaatuma itti darbaniiti mana itti qollofaniiti achi keessatti rakkoo baay'een itti gahaa jira. Saatii kana uummata baay'eetu dubartiin dhiirri hin jira. Saatii kana waan badatu itti gahaa jira jettee dhibeedhaan namni hedduutu waliin gurmaa'ee hin jira. Namni dhibamus hin jira, namni beellee hin jira. Haala kana hennaa laaltu baay'ee garaa si nyaata jettee namoonni ani hedduu beeku achi keessatti kaambii keessatti waan jiraataniif sa'aatii kana ani silkiin illee hubadhee ture guyyaa lammaffaa kiyya urgaa namoota arguu barbaadee arguu gaafadhee ture. Namni 40,000 lakkaa'amu kuni namni 40,000 lakkaa'amu kun hundumtuu kaambii keessa nama jirudha? Kaambii keessa jiran jettee kaambii uduun ta'een jechuun iddoo bashannanaati jettee xiqqoo hin bal'ataa gibbii guddaa keessa achi keessa oofaniiti nyaataa fi waan uffatan xiqqoo itti kennaniiti akkasitti rakkoo keessa jira uummanni jettee. Maaliif ambulaansii hin qabanii doktar dhufee hin yaaluuni ijoolleen xixiqqaan hin jirti ijoolleen dhalatante jechuudha naasufanii namoonni keenya
kanaaf rakkoo baay'eetu jira itti namni illee hin jira yoo amma kadhagee akka maal seetaa naannoo shifaa kan jedhamu Riyaad keessatti akka ganda tokkooti shifaa jedhama kaambii shifaa keessatti namni tokko dubartiin tokko dhaloonni ishii Oromoodha rakkoo dhibeetiin akka duuteessu du'uun dura ammoo akka namoonni Itoophiyaa jechuun koominitii Itoophiyaa akka ga'aniif namoonni dhibama ishii ilaalan bilbilanii deddeebi'anii hennaa bilbilan namni akka hin joonneef rakkoo godaa keessa turte akka duute dhaga'ee jira beekte. Wallaansa dhabuudhaan mana kaampii sana keessatti nama du'e nama Oromootu jira guyyaa har'anaan jechaa jirte jechuudha. Mee tilmaamaan namootni lubbuudhaan du'an jedhaman haga yoonaatti ammam ta'u jettee yaaddamii qabatamaadhaan bakka sanaa? Dhugaa sa'aatii kana jettee uummata keenyatti rakkoon gahaa jiru hagana jettee himuu hin dandeettu maaliif namni tokko bakkuma bakkaan manuma manaan deemee cheekii hin goone malee uummanni keenya lubbuun isaa sa'aatii kana guyyuma guyyaan dabraa jira beektee duraan durseeti lolli kun uduun gahin uummanni keenya gara kaambitti uufamuun duraayyuu an ija kiyyaan ka arge namoota baay'eetu du'eera beektee namoota Oromoo baay'eetu du'eera. Kun ammoo maaliif wattaadarri yookiin sooljaroonni Saudi Arabiyaa baay'ee humna baay'ee waan qabaniif yoo ajjeesanillee reeffa siin kennanii information akka irraan fuune dafanii fudhatan beektee ambulaansaan. Kanaaf reeffa isaa deebisanii argachuun danda'amu reeffa isaan ajjeesan iyyuu. Reeffa isaan ajjeesan iyyuu isaan harkaa koominitiin deebisee argachuu hin danda'u jechuudha. Hin danda'u iyyuu information illee siin kennanii kanaaf isaanumatu qabatee deemaan. Mee amma yuunaatti namoota du'an keessaan ijoollee Oromoo maqaatiin beekamanii naa dha'uu dandeessaa? Tarii maatiin isaaniillee amma maqaan yoo siidhee xiqqoo ulfaachuu danda'a malee yoo maqaan barbaachifame sagantaa lammaffaatiin qopheesseetii himuu danda'a malee ijoolleen amma naannoo mucaa dadarii duraan dursee Hinduu kan jedhamu jira. Ijoollee Hararillee taduuteen jirti ijoollee Hararii namatu du'eera. Mucaan wayii ammoo ka naannoo Jimmaa naannoo Jimmatti illee ka du'een jira naannoo Jimmaa Sigimoo ka jedhamu naannoo Sigimoo jedhamu hin jiraan. Isaan tokko hin du'ee jira. Ijoollee Hararii lamatu jira ka du'e. Namoota baay'eetu amma beektee manaa kadhamameetu jira. Manaa kadhamameeti fotoodhaan ka barbaadamu namoota hagana hin jedhameetu jira beektee nama baay'eetu jira. Bakki isaan bu'anii hin beekamu jechuudha. Sa'aatii kana amma har'a kadhaga'e maal seetaa hiriyyaan kiyya naannoo Qasiim jira. Saudi Arabiyaa keessatti riijinii Qasiim jedhamutu jira. Naannoo san keessatti gara ijoollee durba hojii hojjetanii innaa gara mana ofiitiitti boqonnaaf innaa deeman durba torbatu fudhatamee dargaggoota shabaab jedhamanii fudhataniiti amma bakki bu'anii hin beekamne beekte guyyaa har'aa jechuudha. Amma lamaan har'a fi himaadha. Har'aa fi himaadha. Bakka badatu jira Saudi Arabiyaa keessatti. Hedduu gaddisiisaadha. Isa bichaa oduun ta'een mucattiin tokko waloonni ishii Itoophiyaa kan ta'e oduu waan hiqaa bituuf gara suuqii odoo deemtu shabaabonni yookiin dargaggoonni Saudi Arabiyaa akka barbaadanitti taphataniiti qullaa beektaa haanti takkitti oduu uffatee naannoo kunoo kaambii fi galmaa jiran namoonni Itoophiyaa baay'ee itti gurmaa'an qullaa ishii gadhiisanii deemaniiru. Waan ajaa'ibaati. Waan hedduus qindeessaadha. Akka horiitti qalaa sa'aatii kana feesbuukaan akka yoo laalteen beekuyyuu jatiin Itoophiyaa horii qalamtee akka horiitti kunoo garaan
guutumaa guutuu qalameeti keessi isaa garaachi fi hin mul'ata. Feesbuukaan amma taa'ee godhee hin mul'ise. Baay'ee garaati maal hojjete. Sa'aatii kana wanta qabatamaatti achi riyaaditti ta'edha jechuudha. Wanta qabatamaatti amma riyaaditti ta'edha nama teechaa jirtu kun. Eenyu nama riyaad hojjetu beekti. Itoophiyaa guutumaa guutuutti namoota keenya Itoophiyaa akka tiisisaatitti lakkaa'anii tiisisni tokko yoo duute namni ishee konsantireeshinii kenneeti ilaalu hin jira akkas taaneerra uummanni keenya ispeeshaalii waan akkasitu uumamee jira. Har'allee furmaata argachaa hin jiru jechuudha wanti deemaa jiru kun ittuu fufaa irrattuu caalaa jira malee. Maaliif amma hennaa biyya ganama mucatti amlee kaambii ka jirtu hin jirti. Akkamee furmaanni argataa jirtan dhibamee jira nafti kiyya guutuun isaa madaa'aa jira. Namni furmaata naa kennu argine jettee na himtee turte beekte. Maaliif ittiin bilbilee warra mitiitiitti Itoophiyaa koominiitii maaf hin bilbilee jettee jedhee itti himee jennaan namni akka daa'imaatitti boruu fi dhufnaa amma dhufnee wajjin nyaannee waan maraa isin qopheessinaa boruu deemtan isaan deemtan jedhanii bakka akkana. Warra baasii jechuu keeti warra Itoophiyaan baasii. Warra Itoophiyaan baasiidha warri kun. Warra Itoophiyaan baasiiti. Isaaniif qaqqabaan jiran jechuudha. Isaaniif qaqqabaan jiran jechuudha uummataaf qaqqabaan jiran. Qaqqabaan jiranii namni baay'een qophoofnee beekti warri keessummeessu nama 45,000 fi nama 30 hojjetaa jira sa'aatii kana. Akka televezyiinii Itoophiyaa irratti akka dhagayetti nama 200 qophaa'ee jira jedha. Garuu nama 30dha kan jiru qabatamaatti. Uummanni baay'eedha. Qabatamaatti garuu kan hojjechaa jiru nama 30dha. Bakka isaan immoo gara 45,000 naan jechaa jirti. 200 hin jiran jedhanii garuu bifti lamaan hin kanneen namni yoo dhibamee jedhe nuugaanu qaqqabaa jedheeti rakkoo yoo hin dhaqqabne du'uun isaa hin ooluu jette akka du'aa rulleetii himeera kaambii keessatti namni tokko du'eera. Hedduu gaddisiisaa. Oromoo tokko du'eerti. Meedhuma irratti ashannaa fi uummata Oromoo biyya adda addaa addunyaa guutuu jiru si dhaggeeffachaa jiraniif dhaamsa dabarsitu yoo jiraate dhaamsa kennu dabarsadhu. Dhugaa uummanni Oromoo biyya adda addaatitti sagalee kana dhaga'u maraafu maaliif uummanni keenya salphaa miti biyya keenyattis biyyaan alallee tamsaa'ee biyya baay'ee waan jiraatuuf namni baay'ee rakkataa jira beekee namni tokko salphaa miti namni tokko du'u jechuun namni mataan nama tokko biyya bulchuu danda'a mataan nama tokko furmaata addunyaa ta'uu danda'a mataan nama tokko waan baay'ee uumuu hin danda'a namni ammoo callisee yoo nu jalaa akka du'uuti waan garaa nama nyaatu ispeeshaalii warroonni Oromoo as jiran hennaa nu laallu baay'ee garaa nama nyaata wanti ta'amaaru kun baay'ee waan garaa nama nyaatuuf mataa nama nyaatuuf namoonni uummattoonni keenya sagalee kana kadhagaan maraa akka sirriitti walitti ba'aniitti sagalee kana akka addunyaa irratti akka dhageessisan hin barbaada yaanni kiyya kana fakkaata waanuma danda'aniin maaliif maas miidiyaa irratti yoo bahee wanti kun yoo hin dhagaamne namni keenya akka tiisisaatti du'uun isaa hin olleeyyu akka namni akka beeksisi himee jira kanaaf beekamuu irra jira ittiin tuni akka beektutti United Nations biyyattii United Nations yoo hin qabne maal jettaan namni namaa dhaqqabu waan hin jirreef baay'ee garaa nama nyaata kanaaf uummata keenya kan iyyitanii akka nu dhaqqabdanii namoonni baay'ee namoonni Oromoo du'aa jiranii uummanni keenya mataa waan jiruuf nu dhaqqabdan bitaniiti maas miidiyaa addunyaa irratti akka nu baatanii rakkoo keenya akka furmaataan nu geessan jedhaa kana fakkaata yaa'u. Ashannaa fi hedduu galatoomii gaaffiif deebiin waliin gooteen sagantaa kabiraatiin akka barbaachisummaatti si qunnamuu yaallaa akkasumas hawaasa Oromoo naannaa sana jiru qunnamuu yaallaa ammaaf garuu gaaffiif deebiin wajjin gooteef hedduu galatoomi.
اوكي سين اكو اجفتن سعودي عربيا رياض كيست ميدان مت كينيا لغاجو هغيونا يوفو ما تنرغن موتمان كوما ديدمي سدي هغا كوما ديدمي سديتي كلكاهم امته تجرجه قبتما انغرو امته كوما افرتما هغا كوما افرتمي شنيتو كامبي كيست ركچاجر جماعه دينغدا dubartiin Oromoo gargaarsa dhabuudhaan lubbuu ishee dhabdee jirti. Ijoolleen hedduun shibaab dargaggoota jedhamanii fudhatamanii bakka isaan gahan hin beekamu. Kana mormuudhaan hawaasni Oromoo addunyaa keessa jiru hundumtuu mormii isaa dhiyeessachaa akka jiru beekamaadha. Hawaasni Oromoo magaalaa Oslo jiraatus Saudi Arabiyaa embaasii fuulduratti mormii isaa dhageessisee jira. Gabaasa kana bakka sana isiniif qabannee dhiyaanna sagantaa keenya waliin. Turtii gaarii. Saudi Arabia! Stop! Stop! Lynching! Lynching! Saudi Arabia! Saudi Arabia! Stop! Stop! Killing! Killing! Children! Children! Saudi Arabia! Saudi Arabia! Stop! Stop! Lynching! Lynching! Migrant! Migrant! Saudi Arabia! Saudi Arabia! Respect! Respect! Human rights! Ulilalan samita samini pagata Gadilalan dachita dacheni jabata Dache biya orma ishen iyo jirtu Garaja bettita malana manimtu Namni biya bae mal kanani qaba Biya saya datya dan qalbi caba Ananani yalamitiya Ananya tu ya kumutiya Ananani yasabatiya Ananani yalamitiya Ya jadu ya rabbitiya Ya jadu ya buftatiya Saudi Kingdom! Saudi Kingdom! Saudi Kingdom! Saudi Kingdom! Shame on you! Shame on you! Saudi Kingdom! Saudi Kingdom! Shame on you! Shame on you! Saudi Kingdom! Saudi Kingdom! Shame on you! Shame on you! Where is human rights? Where is human rights? Where is Quran? Where is Quran? Saudi Kingdom! Saudi Kingdom! Where is Islamic law? Where is Islamic law? Saudi Kingdom! Saudi Kingdom! Police! Police! Stop! Stop! Killing! Killing! Arresting! Torturing! Raping! Innocent! Oromos! Saudi! Kingdom! Shame on you! Saudi Kingdom! Shame on you! Saudi Kingdom! Shame on you! Saudi Kingdom! Shame on you! Where is human rights? Where is Islamic law? Saudi Kingdom! Where is human rights? Where is Islamic law? Saudi Kingdom! Police! Stop! Raping! Torturing! Arresting! Innocent Oromos! Saudi Kingdom! Stop! Killing! Arresting! Torturing! Raping! Oromo! Political! Migrants! Saudi Kingdom! Police! Respect! Human rights! Saudi Kingdom! Police! Respect! UN! Resolution! Saudi Kingdom! Police! Respect! Human rights! Saudi Kingdom! Where is Islamic law? Saudi Kingdom! Where is Islamic law? Where is human rights? Saudi Kingdom! Stop! Land grab! In Oromia! Saudi Kingdom! Stop! Land grab! In Oromia! Saudi Kingdom! Out of Oromia! Saudi Kingdom! Respect! Human rights! Saudi Kingdom! Respect! UN! Resolution! Saudi Kingdom! Shame on you! Saudi Kingdom! Saudi Kingdom! Don't treat Oromo! Political!
women. Oromo women. Saudi Kingdom. Where is human rights? Saudi Kingdom. Where is Islamic law? Saudi Kingdom. Shame on you. Shame on you. Saudi Kingdom. Shame on you. Where is human rights? 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 Where is Islamic law? Where is Islamic law? Where is human rights? Never forget it. Forget it. Please stop killing our people. Shame on you. 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 Oromia. We never forget this. Oromo shall be free. One day. We will never forget this. Naga fuldura embassy Saudi Arabia gochaa jirtu mee kaayyoon isinti kaayyoon guddaan hiriira kana akkuma beekamu lammiiwwan Oromoo sababa adda addaatiin biyya irraa baqatanii biyya Saudi Arabia keessa jiran ajjeechaan bifa hin qabne ajjeechaan jaarraa 21ffaa keessatti mul'ane tokko irra ga'ee maas miidiyaa garaagaraatiin argaa turre kanuma tokko balaaleffachuu fi gochaa dhala namaa irra ga'u kana balaaleffachuu baane lammataa immoo uduma hiriira baanuyyuu gadda lammiiwwan keenyaa qabnu san argisiisuuf walgeennee imbaasii Saudi Arabia afutti hiriira baanee jechuudha. Warra imbaasii asuustanii jirtu xalayaa qopheessitanii gashattanii jirtu. Warri imbaasii akka nu yaadnes ta'uu baatu xalayaa nurraa fudhanii jiranii kabajaan galfannee jirra itti milkoomnee jirra jedhee yaada. Dhumarratti dhaamsatti dabarsuu barbaadu yoo jiraate. Dhaamsi guddaan an qabu lafuma jirutti harka wal qabachuu qabna rakkoo nurra ga'u waliin taanee walirraa faccifachuu qabna haga danda'ameen gara baqannu laallachuun baay'ee barbaachisa jedhee yaada. Jaarraa kana keessatti ajjeechaan biyya ambaa keessatti namarra ga'aa ture keessaa kun ka addaati. Ajjeechaan kana fakkaatu biyya Yemen keessattis ta'ee ture. Kanaafi Oromoonni yoo baqatan laallachuun gaarii gara baqatanii gara warra nu fakkaatu fira baqachuun gaarii jedhee yaada biyyatti. Hedduu galatoomna. Galatoomaa. Akka torban darbe waadaa isinii gallee addaan baanetti haasaa obbo Daawud Ibsaa fincila diddaa gabrummaa magaalaa Oslo keessatti geggeessan isiniif qabannee dhiyaannaa sagantaa keenya wajjiniin turtii gaarii qabanna. Dhugaasaa bakka galaasaa hundi kee waan hundi ala kanatti black and white sana qofa ilaalu yookaan gurraachaaf adii qofa ilaalu. Gurraachaaf adii kana keessa burreen jiraachuusaa waggaa 4-5 erga rakkinni kun nutti dhalateeti of keessatti argine. Otoo kana beekna ta'e rakkinni kun mul'atu. Otoo haala tooftaa fi tarsiimoo diinaa keessa mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo fi mooraa Oromoo keessatti amma isinii tarrise kana dura dabarsineetti dammaqnee irra ta'e rakkinni kun mul'atu. Amma rakkinichi dhalate rakkinicha suphuu malee falli biraan. Rakkinicha suphuu keessattuu rakkinichi kun akka hin suphamne yeroo hedduu nu fudhate. Haa ta'uuti akkuma quba qabdan barreen gaddaa adda bilisummaa Oromoo fi adda bilisummaa Oromoo qaama ce'umsaa walitti dhufanii labsii tokko baasan. Jilli lamaan tokko ada sagantaa siyaasaa adda bilisummaa Oromoo yookaan akeeka qabsoo bilisummaa Oromoo akkasumas immoo tooftaalee qabsoo ilaalu kanneen namni irratti wal falmaa bahee fi adda babahee jedhame isa kana irratti wal ta'uu fi wal ta'uu isaanii ji'a jaha keessatti dhaaba kana tokkoomsuu keessatti akka xumuratan labsaniiru isinis dhageessaniirtu hundi keenyas kana dirqama isaa fudhanne. Isa kana yeroo goonu akkuma sila isiniin jedhe haala nama adda babaase of keessa ilaalle. Haalleen
akka addan babaane nam dhorkuu dandeenyu maal fa'aa goone maal fa'aa balleessinillee of keessatti ilaalu. Irra guddaan isaa immoo gara fuulduraatti xiinxalaa fi yeroo adda addaatti akka barnootaatti irraa qophaa'u ta'uusaa hubanne. Badiilee dalagamanii fi kanarraa ka'anii isa kanas ilaallanne. Amma waan guddaan haala qabsoon bilisummaa Oromoo keessa jirurraa haala dirqama fuuldura keenya jirurraa kabadii sana qofaa taa'anii dhalaan dhalu sanaan immoo wal gaafatu isa kanatti yeroo balleessuurra isa kana seenaaf dhiisne seenaan ni baafata yookaan itti deebineeyyuu wal gaafannaa. Haa ta'uuti waan qabsoon bilisummaa Oromoo barbaadu humna walabummaa Oromiyaa argamsiisuudhaaf akkasitti murannoo fi aminummaa qabu hundi akkaataatti walitti deebi'ee tokkoomse humna qabsoo bilisummaa Oromoo ol furgaafamu irratti wal gaafata. Isa kana irratti wal tahuu qofa osoo taane akkuma waadaa seename kana hojiidhaan argamsiifamuu qaba. Kana irraa hin haalu dirqama keenya. Haa ta'uuti yeroo keessa seenne hojichatti seenne waa waadaa seenne sana waan ammoo naan guutiin ifa hundi keessan kaa'atan ji'a 60 keessatti sana xumuruu hin dandeenye. Xumuruu dadhabuun garuu karaa lamaanuu fedhinaa dhabu irratti hojjechuu diduu yookaan harkisu yookaan immoo sabotaaj gochuu keessa akka hin jirre isiniin mirkaneessa. Ka rakkina nu mudate baay'ee ambitious ta'a. Tokko ka keessa socho'aa jirru gaafa Afrikaa. Gaafa Afrikaa amma isiniin. Addi bilisummaa Oromoo fakkeenya ka hundi keenya iyyuu kasaanis ta'e ka keenya ka hoogganoonni naannoo Keeniyaa dhaqanii hojjechuu hin danda'anii naannoo gaafa Afrikaa socho'uu hin danda'an. Sababa mootummaa Keeniyaatu adda bilisummaa Oromoo terrorist organization jedhee labsate kan jechuutti sana dura waggaa tokko kuni danqaraa namni walitti deemee lama sadiinis ta'ee wal argee yeroo gabaabaa keessatti waan xumuramuu qabu xumurachuudhaaf danqaraa guddaa ta'e. Kanaaf haala akkasii keessatti Sudaan dhaquun rakkisaa. Haala akkasii keessatti ka godhamuu qabu haala dadhabsiisaadhaan tokko practically caasaa akkasitti adda babahee ture sana akkaataatti wal fudhachiisan akkaataatti hoogganuu waan dheeraa waan sagantaa siyaasaa isaan kun jarjartiidhaan akka waan jenne sanatti yoo xumuramanii boorus rakkina biraatti nama afeeranii uummatas rifachiisanii qabsaawatas fi hojiifis qabsoofis danqaa ta'u sun akka hin jiraanne of eeggannoodhaan haala amansiisaan xumuruudhaaf halkanii guyyaa wal quunnama irratti hojjetamaa jiraachuu nan isinii mirkaneessa. Waanni waadaa seenne karaa lachan keenyaayyuu kuni xumuramuudhaaf irratti waadaa keenya eeggannee ni xumurra. Kana uummata keenyaa fi miseensotillee kana akka nu hubatan barbaada. Kaan qabsoo bilisummaa Oromoo irratti fi nuu fi wayyaanee gidduu irratti ka jiru keessaa haala yaachisaa ta'ee uummati kun ka quba qabaatuu qabuu fi irratti beekuu qabuu fi ka hubatuu qabuu fi humna qabsoo fi dhaabotii siyaasaaf deeggarsaa fi tinnisa kennuu qabutu jira. Inni kunis lola karaa miidiyaa keessattuu ala kana. Lolli karaa miidiyaa jiru bara kana keessatti lola guddaa ta'e. Ka ittiin ummata gara barbaadanitti akka bishaan boo'ii sana jallisanii deebisan akkas ta'ee jira. Haala akkasii keessatti haaluma tooftaa walirratti qabnu keessaati mootummaa wayyaanees eejentoonni isaanii ala kana jiranis darbee immoo humnootiin farra qabsoo bilisummaa Oromoo ta'an kan qabsoon bilisummaa Oromoo hin liqeeffamneef dhaabota siyaasaa dimokiraasiif dhaabbanne jedhan hundi isaaniitu uummata Oromoo fi qabsoo bilisummaa Oromoo irratti qiyaafatanii jiranidha. Isa kana na caalaa hubataa jirta. Waan intarneetii irratti, yuutuubii irratti,
waan paaltook irratti qabsoo bilisummaa fi Oromoo irratti dhiibamaa jiru. Haala akkasii keessatti ammallee ka baay'ee nama ajaa'ibu silaa ammas ittiin deebi'aa caalaa kootiin godhaa. Andaalam Arraageetu hidhamee mana hidhaa seene maaliif waan Oromoo dubbattu jedhee ilmaan Oromoo achitti godhaa. Ofiiyyuu hidhamee ka achi jiru. Kuni waan baay'ee nu barsiisaa. Qabsoo dimookiraasiitti jirra. Uummata Itoophiyaatiif nu dabalatee furmaata qabna ka jedhan dhaabotiin Itoophiyaa hundi isaanii taargetiin isaanii adda bilisummaa Oromoo, hoogganaa adda bilisummaa Oromoo fi miidiyaa adda bilisummaa Oromoo fi uummata Oromoo xiqqeessuu akka ofirratti amanne gochuu gurmuunsa akka hin jiraanne gochuu kana jechuu amma hubachuu dadhabu jedhee namni karaa isa kan nuti irra aanu akka uummata haala akkasii keessattoo eenyurraa barannallee barnoota eenyuuf nuu ta'uu qaba. Kanneen qabsoo bilisummaa Oromoo qabsoo bilisummaaf lolanii bilisummaa isaanii argatan. Fakkee uummata Eritreyaa waan hedduu irraa bara. Yoo sammuu keenya banaa goone irraa barannee dhimma itti baana ta'e. Uummata xiqqaa duulli heddumaa akka keenyallee lafa guddinaa, lafa bal'inaa, qabeenya bal'inaa kan hin qabu. Duula guddaatu irratti. Haala kanatti akka erga mootummaa dhaqaniillee haala kanatti isaan facaasuuf waan hin godhamin isaanoo uummata isaanii ilaala. Walgahii isaan godhatan ilaala. Expo isaan godhatan ilaala. Feestivaala isaan godhatan ilaala. Haala rakkisaa lolli ta'uu fi uummata sana mootummaa sana adda baasuuf godhame keessatti akkatti isaan mootummaa isaanii waliin hiriiranii halkanii guyyaa UN fuulduratti mootummaa Ameerikaa fuulduratti Awurooppaa kana fuulduratti hiriira bahan ilaala. Isaan rakkinni isaanii xiqqeeffataniiru bilisummaa argatanii mootummaa argatanii. Nuti immoo mootummaa hin argatan hin qabnu. Mootummaa dhabuu keenyarra ilmaan Oromoo akkuma gaafa duraa mootummaa dhabuurraa garra ta'anii maal kumaan kalaqaa guuramanii gurguramaa ba'an mootummaa waan dhabneef ummati Oromoo hundi ciisan nyaatanii waan dararama hedduu keessatti har'a kumaan lakkaa'amanii haala sirna sana baqachuudhaaf Mediterranean yookaan galaana diimaa keessatti gara Yemenitti baqachuuf kumaan dhumaa jiran. Isaan kun nu yaaddessuu qaba. Ilmaan Oromoo ka kumaan mana hidhaa jiran ka sila sinii ibsan jaallan gariin isaanii himmaan harcaasa. Isaan kun nu yaaddessuu qaba. Callisnee teenyee ilaaluu qaba. Hiriira uummati Eritreyaa akkasitti uummata isaanii mootummaa isaanii ijoollee isaanii ittisuuf tiksuuf godhan sun uummati Oromoo isaan caalaa godhuu qaba. Maaliif mootummaan argata? Mootummaa dhabuurraa kumaan hidhamaa jiru. Mootummaa dhabuurraa kumaan naannoo gaafa Afrikaa mootummoonni jiranillee akka baqataatti birgadii qabu sana tiksuuf hidhanii uummati keenya gariinsaa summiidhaan ajjeefamaa jira Puntland keessatti. Injifannoon uummata Oromoo galatoomaa galanni keessan bilisummaa galanni keessan bilisummaa. Sagantaa keenyatti akka gammaddan abdii qabna. Sagantaa akka biraatiin haga wal arginutti sirbattaanuun nagaatti dhaamna nagaatti.